Tole, dhaamsuma gabaabaadha. Waanuma nama hoggaa laalan garaa nama gubu hoggaa arkan na ijaaf hin tolle gurraaf hin tolle arkaa jirra dhagayaatis jirra. Dhaamsiniin tokko kaniin anqabu Oromumaaf walii galaaf haalli keessa seenne kun haalaan sodaachisaadha, haala fokkotaadha, haala namuma keessaa nama baasu, haala laata nuti namaa je'ee akka gatteenya if gaafannu nu godhu, haala ummanni alagaatti illee kanu arge sa ummanni kun ummata kanaa jee taajjabbii keessa nu nequ haalli deemaa jiru biyya san keessatti. Mootummaan tokko dura ka madaalamuun sakuritti isaatiin akkatti ummatatti qabuuni mootummaa jedhama. Garuu mootummaa lubbuu ilma namaa baasee harree irratti reef kafannisee deemu agarra. Harree qaama ilma namaa reef ka ilma namaa kasilaan kabajaan awwaalamu dhiisaa foon hoggaa qalamee harree irratti fe'amu. Hangas takka ilmi namaa walii garaa jabaate. Hangas takka namoomarraa bihe namni. Namarraa kara bineensaa jijjiirame namni. Amma kun mootummaan kun sakuritii isaaf fakkaata. Sakuritiin mootummaa tokko yookaan poolisii mootummaa tokko militarii mootummaa tokko kamallattoo biyya san garsiiftu ceekurra dhawatee deemu yakka fokkotaa bakka dubartiin fi daa'imni jirutti san garsiisee deemu hegereen biyya sanii maal ta'uu deemti. Hegereen ummata Oromoo maal ta'uu deema. Hujii fokkotaa, hujii faashishtii, hujii farra ilma namaa, hujii bineensi yeroo arraa kana keessatti hin goone mootummaa godhu jiru kana. I think ummanni Oromootiif ummanni biyya sanii walii galaa fala barbaaddachuu qaba. Gara nama nyaata. Obboleessa wajjin dhalanne namni, obboleettii wajjin dhalanne ilmaan dhalcheef jalaan qabu yookaan deesseef jalaan qabdu. Maali hammeenyi sadarkaa kanaa? Oromoo akkuma ummanni alagaan nuun ji'u san fakkaanna akkas ta'uu deemna. Kun safuudha. Kun qaaniidha. Rabbi biratti illee jibbamaadha. Ilma namaa biratti illee jibbamaadha. Kun abaarsa. Yoo akkana ta'ee deemame maatiin ilmaan irraa dhumanis useen taa'u. Qaanii tana akka Oromoo keessa seenne akka sabaa keessa seenne. Warri qaama mootummaa ifiin jiru. Warra uffata isaanii mallattoo isaanii qabu uffatee ummata keessa deemee kana godhu ummata irraa harka sassaabachiisuu hin dandeenye. Mootummaan kun mootummaa reefka namaatii fi dhiiga namaatiin naggadu jiru jechuudha. Qaama mootummaa ifiin jiru san keessa bifa hedduu jira. Bifa dhumaatii namaa kanarraa naggada hojjetu jira. Dhuma saaminsarraa naggada hojjetu jira. Qaama nageenyi akka biyya san keessatti hin buune mootummaa keessa harka 150 jira. Maaliif naggada dhiigaa kanaatu duraa cufame jechuudha. Dhiigni Oromoodhaa naggada waan deebi'eef jechuudha. If keessa deebi'aa if ilaalaa. Keessaafuu mootummaa naannawa Oromiyaa naannawa jettanii rabbi naannawa isin haa dhorku. Mootummaa Oromiyaa ka ifiin jiru bulchitoonni isaanii hojiin nuti hojjechaa jirru kun naannawoota biyya sanii kee bakka biraatti hojjetamaa jira. Reefki ilma namaa ajjeefamee harree fe'amaa jira. Aboo barkalee ummanni kun harree OPDO jala harree Tigree jala isin baasee bar isiniitu harree turee bar dur harrummaa keessaa isin baasee namatti isin fide arra deebitanii reefka ilmaan namaa harreedhaan feetan dhiiga Oromummaan qabdanii namni isin wajjin dhalanni maali gara jabeenya hanga kana fir'aawniillee hanga keessan kana garaa jabaateen se'u. Rabbiin isiniif Oromoo jidduu haa dhaabbatu hin jedhu. Rabbiin isiniif Oromoo jidduu haa dhaabbatu. Kara biraatiin akan arramne ibiddaa jedhan akan dhiifne ilmoodhaa jedhan hara kaaniin. Warri akan arramne ibidda taatanii akan dhiifne ilmoo taatan kun silaa if keessa deebitanii evaluate if gootanii gaariidha. Gaafa dura isin jalqaba waan xixiqqaa balleessuu jalqabdan dhaabaa isin hin jenne. Wanni kun kara badii deemaa dhiisaa isin hin jenne. Muree murteessuun nuhi Rabbiin Oromoo nuhi nu gaditti nu oli Rabbiin biraa Oromoof hin jiru jettanii itti fuftan jechuudha. Itti fufiinsa keessan irra sadarkaa amarra jiran kana irra gahee jechuudha. Gaafa badiin argamtee ragaadhaan isinirratti akka 2-3 jennee dhiheessinu hattuu fi gantoota jettanii maqaa nuu kennitan. Arra garuu wanni hojjetamaa jiru kun waan yeroo san gaafa gorfamtan gaafa isinitti himame silaa dhiiftanii arra kanarraan dhuftanii jechuudha. Garuu qabsoo saba kanaa xureessuun yakka oliitti inni mataansaa. Qabsichi qabsoo qulqulluudha. Oromoon mirga isaatiif falmate. Garuu maaltu keessaa gooha? Baay'ina waraanaatiif heddumina waraanaa qabaachuun galmaan saba tokkoon gahu kaayoo uummata tokko yookaan bilisummaa uummata tokkoo mirkaneessu. Naamusaa fi disipiliina sirna
rule of isin qabda rule of law itti bulamuutu kaayoo takka galmaangee malee baay'ina waraanaatii miti. Quantity kuma tokko qabaachuurra quality kudhan qabaachuutu irra qabsoo saba tokko galmaangee. Milyoonaan dhiichisanii dachii dhiitaa ooluun qabsoo uummataa galmaan hin gahu. Seeyilii tokko tanaamusa qabdu sangaa qabdu waan hojjettu iccitiin hojjettu ummata keessaa if eedu ummata dooya halaalatti isitu ifi ummata naamusa ummata eeduutu kaayoo ummataa galmaan gahe. Milyoonaan sossoonaa kumaatamiin sossoonaa birgeediin sossoonaa yoo naamusni hin jiraanne galmaan gahu waan arra dhufuuf haleedha himne. Kana keessaas akkuma ka mootummaa keessa naggaadeen dhiigaa jirtutti mooraa tana keessaas naggaadeen dhiigaa jirti jechuudha. Warri dhiiga ilmaan Oromoo kaashaappii jijjiirratu harka 190 as keessa jira jechuudha. Kan hogganjoo waraanni bilisummaa Oromoo kaheeraa seera kaayoo seera naamusaa dambii adabaa addi bilisummaa Oromoo kalee tumee lafa kaa'e hin jiru jechuu kiyyaa miti. Ni jira garuu humna badiitiin over rule ta'an jechuudha. Naggaadee ala kana maallaqa maqaa waraanaatti hin guurtu biyya keessaa immoo maallaqa hin qabnuuti deemaa saamaa namaan jettu. Dhiyootan eenyuuni maalleen hin jiru uummanni biyya alaa kafalaa hin jiru deemaa saamaa jettanii zoonii kamitti qaceelfama kana kannitan warri zoonii sanii qaceelfama isinii kannitan san uummata miskiina uummata humaa hin qabne saamtanii miliyoona gaafattan taanaan naannaawni isaan dureenuu ni beeka keessatti akka ta'u jechuudha. Kun yakka oliiti yakka oliiti irraa if eegaa. Badiin arra Oromiyaa keessa jirtu tun sodaan na keessa bulee jee namichi sodaan na keessa bulee jee biyyoonni arra lola civil war seenan waan akkanaatiin seenan biyyoota gurguddoo qaroominaan xarafa addunyaa irra gahan biyyoota Arabaa arra biyyi Iraaq biyya maatemaatiksiidha uumte maat aljabraa biyya uumte biyya hayyootaan beekamaa turte. Siiriyaan zabana duruu zabana nabiyootaatu biyya naggadaan beekamaa ture. Biyya san wanni arra sadarkaa kana fide waan amma biyya teenya keessaa mul'atu kana waan amma billicii amma lafa teenya keessaa argamtu tana ummanni tokko jaalatee civil war itti seenu hacuuccaa fi miidhaa irra jiruuti civil war inni jechuudha. Kanaaf qaamni arra qubni isin laatamaa jiru if keessa deebi'aa if ilaala hin goone jechuu hin dandeessan. Gaafa namichi ala kanaa ani maarree dheef hin jedhu zoonii jiddugalaa qubalaachaa ture wanni kun zoonii cufa olgee dhaabaa isin hin jenne dhaabaa isin hin jenne arra wanta hojjiru laallee agarree jechuudha. Dubbachuullee hin barbaanne kanallee jechuu hin barbaanne garuu naman teessiftu gaafa dhiiga Oromootiin nagganni hojjetamu Oromoon tokko ajjeefamee ol bahamee footoo dhiigaa saniin naggaadeen dalaydu naman teessisu jechuudha. Warri kana hojjetan ilmaan isaanii nagaan Kanadaa fi Ameerikaa keessa jiraatan garuu ilmaan Oromoo ajjeefamanii harreerra fe'aman ajjeefamanii julmaadhaan nama 29 namni 32 bakka takka du'aa jira jechuudha. Warri kana godhaa jiru qaceelfamni ala kanaa kan namaaf. Biyya takka kaboollatti isii naqu advaayizara isiiti. Biyya takka ka siviil waritti isa naqu advaayizara isaati. Gaafa Iraan irratti lolli baname adeemsa dogoggora advaayizii dogoggoraatiin dhawmee jedhamee biyya tanatti miidiyaa irratti himamaa ture. Arraas Oromiyaa keessatti warra gorsitootaa fi advaayizaroota ifin jedhu ala kana taa'utu uummata Oromoo irra yakka dalagaa jira. Isaaniif naggada, isaaniif bizinasa. Oromoon kana yoo malan dhawanne sabni guddaan hangana gahu. Sabni guddaan hangana gahu. Waan akkana odoo laarii arguu sun nama gaddisiisaa jechuudha. Karaa kaaniin hayyoota ifin jedhu warri miidiyaa kanarratti faannoodhaa wajji maal goona faannoodhaa wajji maal goonettan faannoon 4 kiiloon seentu. Faannoodhaa wajji faannoon achuma wal firfirsaa jirti. Genocide bira yookaan du'a bira weerara bira yoo faannoodhaa wajjin gondarii qabatanii hin dhufne Oromoon buluu hin dandeessu jettan miidhuma wajjin kanarraa faannoodhaa wajjin bulchitanii jechuudha. Faannoon Oromoon arra kana riphisee taa'u usee taa'uun gaafa isin faannoo guurrattanii dhuftan harka banateeti isin fudhataan eegina. Seenaa kalee qabna. Gubaatii kalee qabna. Biramiinsa kalee qabna. Madaan qorinii jira ilaa guyyaa irraa jechuudha. Faannoo fi faannoo wal keessa wal jaartanii faannoodhaa wajji tokko taanee dhaynee mootummaa sana achirraa ariina. Atis aluma kana jiraattee qansiraa kee hojjetatta. Faannoonis Gojjaamaa fi Gondar keessa wal haleelaa oolte. Qaamni faannoo qabatee Oromiyaan seena jedhus qaama farra ummata Oromoo baandaa olii gantuu olii yakka Oromoo irra akka dalagu deemu jechuudha. Kanaaf uummanni Oromoo waan kana qaceelloo jala bu'aa laala. Warri ala kana an hayyuudha an beeka amma rijee faannoo jiru achi jalaan laata Prime Minister Rumaanii arganna. Ministeera Haajaa ni taana, Ministeera Barootaa ni taana. Warra gartee maal jedhan biddeen abjuu hoggaa ciifti abjuun biddeena nyaattaa miti hayyoota abjuun biddeena nyaatu hedduudha qabnaa jechuudha. Hayyuu duydi isaa lafeen duyda isaa hin jirre ta lafee duyda namaa irkatu. Oromoo jechuun nama lafee isaatti irkatudha. Oromoon lafee duydaa qaba. Oromoon wal qaba. If qaba. Ifii isaatiif waa godhata malee
faannoo dhatti irkadha namni ala kana hayyuu jee xaliyaa gara gaggalchu hoggaa taa'ee miidiyaa irratti haasawu kun qaaniidha Oromoodhaaf illee qaaniidha yoo dhiira taate yoo dhugatti ati dhiira taate ati biyya dhaqii waraanii baasi malee nama kiiloo 4 keessaa hin baasettu faannoodha wajjin dhaqee baasaan kun abjuudha abjumata it is daytime dream abjuu guyyaadha takka waan niti jechuudha waan ifii godhachuu hin dandeenye namaan naa godhette ummata Oromoo miliyoon 7 fuutee mas faannoodha wajjin tokko ta'u faannoodha wajjin fedhe what the hell are you tanaaf ummanni Oromoo ija qaroodhaan eeggadha qaama faannoo isinirratti bobbaasuu deemu harma muraanoolee irraa seena qabna calii calanqoota irraa seena qabna haga kalee wallagga bahaatti seenaadha qabna jechuudha haga darraa fi shawaa bahaatti madaan qorii dhiigan goggogini jira jechuudha faannoodhaan kanaaf ummanni Oromoo kana ija banatee ilaaluudha qaba warri waan adda addaatiin namarra duultan ولا تنفعوا ولا تشفعوا فايدة سنقبضن بوا سنقبضن مالف جنان لغا لكمسا علمنا ما هجرو لغا همي بك اتساقي تهابلو جرو الصبان هركد أو وان هنجر نجر فكيسو artificial intelligence imma bahani akawan boru bakilo afruq abachu deemani tahun sabakana gawwomsuudha ifillee gawwomsuudha gabaabumatti kaniin xumuruun lola Tigraay agartan nama miliyoona oliitu dhumni isaa araaraan xumurame warri amma naqabaa nagadhiisaa yettanii nuti miliyoon hangana nuti kuma hamman yettanis hedduminni biyyan bilisoomsu ummata gaaga'uurra dhumni waraanaa araarata kana fudhadha this is addunyaan isa kanuma godhaa baatee jechuudha karaa opidiyootiinis warri nagaan feene hedduu jira warri araarri kan dhufne feene warra naggada itti horate Dubaayii fi Turkiyaatti mana ijaarrachuu jiru as keessaas qaamni naggadaan biyya adda addaatti naggada gaggeeffachaa jiru akka nagayniin buune hafedhu hedduutu jira agodhu jiru jechuudha kanaaf Oromoon akka sabaatti wal cinaa dhaabbadha Oromoon akka sabaatti wal jaaladha ummatni ummata tokko ummata Oromoo jedhanii ummata lafee fi dhiigaan aadaa fi afaaniin hidda dhalootaatiin burqaa tokkorraa waraabamne jechuudha Boranaa fi Bareento obboleeyyan yenna biraanchiileen kan ka isaan irraa dhalatanii kana jechuun garaagara nun godhu hundeen teenya Oromummaa tokko waan ta'eef wahuma cufaaf mootummaan dhufu ni dabra hundeen Oromummaa achuma jiraata dhaabni siyaasaatis ni dabra waraanni bilisummaatis ni dabra kana cufaa ol ka jiru eenyu ummata Oromoo jedhaniitu jira ummanni Oromoo jedhamu sabni Oromoo jedhamu qaamota kana cufaa ol jechuudha rabbii gaditti qaamonni kun garuu ummata kana ol ta'eeti ummata kana if jala laalu jira jechuudha kanaaf rabbi qalbii teessanitti isin haa deebisu hin ja'a an ganna 7-8 kana waan keessa dabarrani beeyna dubbiin bakkatti mucucaattees agarre gaafa bakkatti mucucaatte agarree naggada tahuu barre dhiini ilmaan Oromoo kara cufaan akka bishaanii ganna qabuun qabu yenne ummata jiruutu bilisooma ummata jiruutu falmata ummata kara cufaan ibiddi irra deemu yoo ummata kana balleessuun tahin ummata kanaaf haduudameen attiin fakkaatu wahuma cufaafuu faannoon kara lachuu jirtu Oromoo balleessuu irratti taargeetiin siin guddaan kanaan jaa fayyaataa kana olwaaniin jedhu hin qabu garana nyaate dhumaatii Oromoo garana nyaata gaafa dheengadda addis istaandardii fi OMN gabaasan daa'ima ama 11 fi dubartii keessa jira gaajaan this is a war crime kuni yakka waraanaatiitu hojjetame abbaan fedhaa hojjetu qaamni hojjete if beeka qaamni ajaja kannees ni beeka qaamni warra kana gorsuus ni beeka eenyu ka godhe kana ammoo dhugaa kana if boodan deebin qabsoon bilisummaa Oromoo akka xurooytu hin barbaannu maqaan qabsoo bilisummaa Oromoo akka yakkan faalamu hin barbaannu okay maqaa kana tiisuudhaaf qabsoo tana urgeessuudhaaf yakki qabsoo keessatti hojjetamu dhaabbachuudha qabaan ejjennuuti yaa jechuudha okay warri immoo harkuma dhooytanii faarsitee bultoota jedhanii ustanii dachii dhiitan gama keessa lameen laala gara lameen laala warri waraana miliyoon tokko qabna kuma 100 qabneettan birgeedii 50 tawaliin ajajamne qabaachuurra sayli takka tawalii ajajamtu qabaachuutu kaayoo sabaa galmaan gaanjaa fayyaataa galatooma guyyaa gaarii qabaadhaa